afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin. Gaaliiwwan baay'ee barbaachisoo ta'an afaan Ingiliffaa keessatti yeroo hundaa itti fayyadamtanidha. Hordoftoota Nagaat Tiዩbii yookaan Nagaat Akaadaamii kanan isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Dhugaan isiniin jedhaa gaaleewwan kana beeknan jechuudha. Gaaleewwan kana beekuu qofaa miti. Amma fakkeenyaaf maal jechuudha hiikaa isaa qofa osoo hin taane kan beekuu qabdan akkaataa itti fayyadaman yeroo itti fayyadamtan irra deddeebitanii fayyadamuu isaa barannaan gaaleewwan kana afaan Ingiliffaa keessan isteeppii tokko ni guddistu jechuudha. Na amanaa. Amma asirratti baay'ee kan isin fayyadanidha. Jechoonni isiniif qabadhee dhufe kunii jechuudha. Jechootas miti gaaleewwan sirriitti irraa fayyadamaa. 10 common phrases jedha. 10 kana sirriitti hubadhaa, sirriitti fayyadamaa, sirriitti practice yoo gootan irraa fayyadamtu jechuudha. Tokkoon isaanii bifa isinii galuun irratti dhiphatinaa bifa isinii galuun bifa fayyadamuu dandeessanii fakkeenya isinii kennaan isin barsiisaa jechuudha. Kanaaf amma tokkoffaarraa kaasnee ilaala amma asirratti liistii isaaniitii asirratti kan jiran jechuudha. All of a sudden, a couple of, as soon as possible, a long time ago, day after day, a lot of, for the first time, a pair of, from now on, so far. Jechuun kun haaraadhaa isinii. Haaraadhaa hin dhiphatinaa rakkoo qabu. Haaraas ta'an akkasumas ammoo duraan hamma ta'es beektan fakkeenyaan ilaalla waan ta'eef sirriitti ifa isinii godheen isinitti agarsiisaa jechuudha. Tokkoon isaanii. Okay, warroonni haarawaa taatan immoo subscribe gochuu keessan hin irraanfatinaa. Okay, thank you. Galatooma. Tokkoffaan maal jedhaa? All of a sudden jedha. All of a sudden. All of a sudden. Kana maaliif fayyadamtu? Dhageessanii beektanii yeroo garaagaraa. Kana jechuudha. Phrasein kun yookaan gaaliin kun baay'ee isin barbaachisa shi fayyadamaa itti. Yookaan hiikaa isaatiillee sirriitti baruu yaada. All of a sudden yoo jenne maal jechuudha? Tasa yookaan osoo ittiin yaadiin jechuudha. Hiikaa isaa jalatti barreessee hin jiraa. Kalarii biraatiin afaan Oromootiin isinii barreessee hin jiraa. Akka qo'annoodhaafis isiniif mijatu jechuudha. All of a sudden jechuun tasa yookaan osoo ittiin yaadiin wanti isin mudatu tokko hin jiraa miti. Osuma ittiin yaadiin fakkeenya yoo ilaallu more ifanuu ta'aa deemaa jechuudha. More ifanuu ta'aa deema. Fakkeenyi maal jetti? I was maal jedhaa? Asitti was lamatu jira. I was walking home and all of a sudden it started to rain. I was walking home and all of a sudden it started to rain. Gara manaa osoo deemaa jiru tasa roobuu jalqabee yookaan tasa roobuu eegalee. Itti yaadeeti amma all of a sudden tasa jechuudha. Bakka maaliin qabatanii isin tasa. All of a sudden I was walking home. Maal jechuudha? I was walking home jechuun gara manaa osoo deemaa jiru jechuudha. I was walking to home jedhama. To hin jedhamu. Asirratti I was walking home jedhama. Amma fakkeenyaaf osoo gara iskuulii maal ta'e to fayyadamuu dandeessu. But here you need to use directly walking achi boodama home. I was walking home and all of a sudden tasa maal jalqaba? It started jechuun jalqabuudhaan started to rain. Started to rain. Gara manaa osoo deemaa jiru tasa roobuu eegalee jedha. Qabattan sirriitti qabadhaa. Very good. Lammaffaa yaa ilaallu hordoftoota kiyyaa. Lammaffaan maal jedha? A couple of jedha. A couple of. A couple of kan jedhamu maal isinitti fakkaatame? A couple of kan jennu wanta cimdii ta'e, wanta muraasa yookaan wanta lama yookaan wanta lakkoofsaan muraasa ta'an tokko muraasa jedha. A couple of. A couple of jedhu wanta cimdii osoo hin taane dhiifama wanta muraasa tokko. Wanta muraasa. Wanta lama ta'anis ta'uu danda'a. Lakkoofsaan wanta xinnoo ta'an a couple of jechuu ni dandeessanii jechuudha. Okay, let's see the example. Example yoo ilaallu more clear ta'aa deemaa jechuudha. Maal jedha? I will wait for you for a couple of minutes. I will wait for you for a couple of minutes. Daqiiqaa muraasa sinan eegaa. Daqiiqaa muraasa sinan eegaa jedha. I will wait for you for a couple of minutes. Amma asirratti daqiiqaa baay'ee miti jechuudha. Couple of, just a couple of minutes. Daqiiquma maali? Daqiiquma xinnoo wayii si eegaa akka jechuuti jechuudha asirratti. Daqiiquma xinnoo eegaa jira jechuudha. Okay, inni sadaffaan ammoo as soon as possible. As soon as possible. Amma as soon as possible yoo jedhu maal jechuu isinitti fakkaate? Hamma danda'ametti dafee. Wanta tokko hamma danda'ametti dafee jechuu barbaade as soon as possible. Hamma danda'ametti dafee ariitiidhaan jechuudha. As soon as yeroo fakkeenyaaf as soon as akkuma geesseen hamma dandeesseen naa bilbili. Akkuma geesseen
hamma dandeesseen kana hojjedhu. Hamma dandeesseen dafiitoo kana godhi maal jechuu dandeessan as soon as possible jechuu dandeessan jechuudha. Nuti garuu fakkeenya har'a isiniif qabadhee dhufe immoo maal jetti? Please call me as soon as possible jetti. Please call me as soon as possible. Hamma danda'ametti dafii naaf bilbili. Hamma danda'ametti dafii naaf bilbili jetti jechuudha. Hamma danda'ametti dafii naaf bilbili. Naaf bilbili jechuun maal jechuudha? Hordoftoota kee. Call me naaf bilbili. Call me yoo jenne naaf bilbili jechuudha. Call me jennaa jechuudha. Very good. Bareeda. Okay. So amma immoo kan itti aanutti dabarraa. A long time ago. A long time ago. Amma fakkeenyaaf story irratti maal irratti dhageenye kanneen a long time ago yoo jettan maal jechuu isinitti fakkaate ilaala. Yeroo dheeraa dura yookaan dur. A long time ago jedheetoo seenaa wayiillee seenessuudhaaf isinii fayyaduu danda'a jechuudha. Wanta tokko wanta yeroo duraanii isin hojjetan fakkeenyaaf yeroo dheeraa dura akkanan ture yeroo dheeraa a long time ago jettaniitoo yeroo dheeraa dura kanan hojjechaa ture yeroo dheeraa dura kanan godhe jechuu dandeessa. Fakkeenyaaf asirratti maal jedha? A long time ago dinosaurs lived on the earth jedha. A long time ago dinosaurs lived on the earth jedha. Maal jechuudha kun? Daayinoosarii yeroo dheeraa dura lafa kanarra jiraatee ture. Yeroo dheeraa dura jechuudha. Long jechuun dheeraadhaa miti. Taayimiin yeroodha. Egoo yoo jennu immoo wanta darbe tokko agarsiisuudhaaf asirratti kan fayyadamu. Yeroo dheeraa dura. A long time ago. A long time ago yoo jennu yeroo dheeraa dura kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Baay'ee bareeda. Kan ammoo warroonni haaraa taatan hin irraanfatinaa ishii join godhaa, subscribe godhaa jechuudha. Inni biraa immoo direct barachuu barbaaddan nu dubbisuu dandeessan lakkoofsa keenyan jechuudha. Sana booda ni barattu. Amma immoo kan biraatti itti fufu. Day after day. Tuniillee haaraadhaa miti? Day after day. Wanta tokko amma isin guyyaa guyyaadhaan godhuu barbaada. Guyyaa guyyaadhaan mana barumsaa nan deema. Guyyaa guyyaadhaan nafa koo nan dhiqadha. Guyyaa guyyaadhaan as nan guyyaa guyyaadhaan kan jedhu kana akkamitti jettan jechuudha. Day after day. Day after day. Salphaadha. Day ni beektaniitu baay'een keessan day ni beektan. Jidduma ishee after galchitanii sana booda day after day. Fakkeenyaaf he studies English day after day. Like you akka keessan kana jechuudha. Day after day. Guyyaa guyyaan inni maal godha? Afaan Ingiliffaa qo'ata. Inni guyyaa guyyaan Ingiliffa qo'ata. He studies English day after day. He studies English day after day jedhaa jechuudha hordoftoota. Day after day jechuun maal jechuudha? Natti himame guyyaa guyyaan baay'ee cimoo. Okay, bareeda. Kan itti aanu immoo a lot of jedha. A lot of. A lot of jechuun maal jechuu isinitti fakkaata? Baay'ee yookaan hedduu. Maal jechuudha? A lot of jechuun a lot of jedhame baay'ee gaariidha. A lot of maal jechuudha? Baay'ee yookaan hedduu jechuudha. Fakkeenyaan ilaallaa. The millionaire has a lot of money jedha. The millionaire has a lot of money. Miliyeenarichi qarshii hedduu qaba. Of course, miliyeenariin qarshii hedduu qaba. Sirriidha. The millionaire has a lot of money. Miliyeenarichi qarshii hedduu qaba. Miliyeenarii maali? Inni beekamaadha jechuu dandeessa. Yeroo tokko qarshiinis maaliin fakkeenyaaf namoonni mana garaagaraa konkolaataa garaagaraa qabanitoo qarshii akkanatti birrii kan jennu kana jechuudha. Of biraa immoo qabaachuu baachuu danda'an. Wanta akkasiitiin amma asirratti immoo kan jiru maalidhaani? The millionaire has miliyeenarichi qarshii hedduu qaba. A lot of. He has what? A lot of money. He has a lot of money. Kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Very good. Maal jedhaa? A lot of. Maal jechuudha? Baay'ee yookaan hedduu jechuudha. Baay'ee gaariidha. Inni biraa immoo for the first time. For the first time. For the first time. For the first time jechuun maal jechuudha? Yeroo jalqabaaf. For the first time. For jedhamee na oli. For the first time. For the first time. Yeroo jalqabaaf. Yeroo jalqabaaf jechuudha. Maal jechuudha? Today amma fakkeenya yoo ilaallu. Today I made a video for the first time jedha. Today I made a video for the first time. Har'a yeroo jalqabaaf viidiyoo hojjedhe. Har'a yeroo jalqabaaf viidiyoo hojjedhe. Maal jechuudha? Today I made a video for the first time.
isinillee viidiyoo yuutuubii maal kanarratti mee hojjedhaa dhugaan isiniin jedha. Amma fakkeenya amma namoonni iskilii garaagaraa qabdan dandeettii garaagaraa qabdan ni jirtan. Yuutuubii maaliif hin hojjetu? Akkaataa isaa jechuudha. Keessattuu warroonni biyya alaa jirtanii intarneetii aksesii qabdan hojjedhaa. Fakkeenyaaf warroonni fakkeenya nyaata bilcheessuu maal kanallee dandeessan isaayyuu riikardi gootanii sana booda immoo yaada namaaf sheer gochuu warri dandeessan warroonni dubbisa garaagaraa dubbistan yuutuubii irratti sheer godhaa qarshii argachuu danda'a. Akka barnootaatii miti tokko amma barnoota irratti of course viyuu baay'ee waan hin arganneef baay'ee qarshii jenereet gochuu baachuu dandeessan. Warroonni wanta akka nama bashannansiisuu iskilii qabdan itti fayyadamaa sooshaal miidiyaa kanarratti keessattuu yuutuubii irratti jechuudha. Dhugaan isiniin jedha. Kanaaf wal gargaarraa yaa'u sa'aatii yoon argadhu maaltu wanta sirratti seenu nutti himaa anillee waa'ee yuutuubii waan baay'een beeka waan ta'eef na gaafachuu dandeessan. Okay. Inni biraa immoo a pair of jedha. A pair of jechuun cimdii tokko jechuudha. Wanta lama wanta wal qabatee jiru wanta lama jechuudha. We call that a pair of. A pair of fakkeenya wanta akkamii isinitti fakkaata. Fakkeenyaaf kaalsiyoo lamaa miti garuu tokko jedhama. Lama. Kophee yoo bitus kophee lama bita. Cimdii tokko bita. Tokko jenna garuu kophee tokko jenna garuu lama walitti qabna. Pairidha jechuudha. A pair of kan jennu wantoota akkasiisanii jechuudha. Wantoota waliin lama ta'aniitu deeman jechuudha yeroo baay'ee. Fakkeenyaaf manatsiree yookaan ammoo maalidha? Agartuu godhatu namni ija lamaan irratti godhata. Tokko qofaa miti jechuudha. Pairidha jechuudha. Wanta akka cimdii jechuudha. Fakkeenya ilaala. Dura a pair of jedhame a pair of maal jechuudha? Cimdii tokko jechuudha. Very good. Fakkeenya ilaallu he is wearing a pair of glasses. He is wearing a pair of glasses jedha. A pair of glasses. Maal godhate? Inni agartuu cimdii tokko godhateera kan jedhu agarsiisa. Inni biraa immoo okay. From now on jedha. From now on amma kaasee yookaan ammaa kaasee from now on jechuun ammaa kaasee jechuudha. From now on ammaa kaasee fakkeenya ni ilaallu. Amma wanta wayii haasa'uu barbaadu. Ammaa kaasee an achi dhaquun barbaadu. Ammaa kaasee an as deemuun barbaadu. Ammaa kaasee from now on jettaniitoo fakkeenyota isin fudhachuu qabdan jechuudha. Okay, the first example here. From now on I will wake up early every day. From now on I will wake up early every day. Ammaa kaasee guyyaa guyyaan ganamaan hin ka'a. Barattoonni amma yeroo baay'ee akkana jennaamti. Wanti hin jennu malee hin hojjennu malee akkasitti. From now on I will wake up early every day. Ammarraa kaasee guyyaa guyyaan ganamaan hin ka'a kan jettudha jechuudha. Isheen biraa immoo maal jetti? So far. So far jechuun immoo hamma yoonaatti jechuudha. Hamma yoonaatti so far yookaan amma ammaatti. Amma ammaatti bareeda jira. Hamma ammaatti akkana jechuu barbaadan so far jettanii jechuudha. Sirriitti hubadhaa barattoota namoonni barachaa jirtan jechuudha. Hamma ammaa turuu keessaniyyuu dedikeeshinii keessan agarsiisaa jabaadha. Ni bartu, ni barra sirriitti yoo waliin wanti jenne jechuudha. Amma immoo viidiyoo itti aanu irratti immoo jechuudha karaalee afaan Ingiliffaa ittiin barannu, karaalee ittiin yaadnu isinitti himaa jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin yaaduu dandeenyu sammuu keenyan jechuudha. Akkamitti afaan Ingiliffaa keenya sammuu keenya keessatti seessinu tiippiiwwan bareeda kaayyoo keessan bira isin ga'uu danda'an isinitti hima. I have learned 10 new words so far jedha fakkeenya asii oolaa. I have learned 10 new words so far. Hamma ammaatti jechoota haaraa 10 bareera. Hamma ammaatti bareera yoo jennu I have learned 10 new words jechoota haaraa 10. 10 jechuun 10 new words jecha haaraadha. So far hamma ammaatti jechuudha. Kana baay'ee akka irraa fayyadamtan abdiin qabamee jechoota aga ammaa baranne kanneen keessaa jechuudha fayyadamaa toomee hamma dandeessan isin jalaa caccabuu maalaa jedhu koomentii irratti mee wanti jedha seentensii tokko ijaara yookaan hima ittiin ijaara jechoota akkamii all of a sudden ta'uu danda'a, a couple of, as soon as possible, a long time ago, day after day, a lot of, for the first time, a pair of, from now on, so far kan jedhaman kana fayyadamaa toomee koomentii irratti barreessaami isinifan laala barreessa yaala warroonni jalqabarraa dhaabaa caadaa ABCD irraa
barachuu barbaaddan na dubbisuu dandeessanii sooshaal miidiyaa keenya hundaan iyyuu jechuudha. Afaan Ingiliffaa guutumaan guututti baruu barbaaddanii yookaan ammoo akka warroota faranjiititti akka warra Ingiliziitti haasa'uu barbaaddanii akkas taanaan waan kana gochuu qabdan. Innillee maalidhaa? Afaan Ingiliffaatiin yaaduu. Afaan Ingiliffaatiin yaaduu. Afaan Ingiliffaatiin akkamitti yaadnaa kan jedhuuf immoo akkaataa isaa isinittan hima'anii na waliin turaa. Nigaat Tiyuubii sabiskiraayib godhaa. Warri haarawaa taatan viidiyoo hedduu hojjetamanii jiranii chaanaalii kana keessatti seentanii ilaaluu ni dandeessanii jechuudha. Maalidhaa yeroo baay'ee rakkoon keenya afaan Ingiliffaa maal goona isinitti fakkaate? Wanta tokko yoo afaan Oromootiin dubbanne deebisnee gara afaan Ingiliffaa tiraansleet goonaa jechuudha. Yeroo baay'ee fakkeenyaaf namni afaan Ingiliffaatiin waa yoo isin jedhe maal gootan isin deebistanii ta'u gara afaan Oromootitti hiiktanii hiikaan isaa kana jettan. Garuu daayireekt afaanuma Oromootiin hubachuu afaanuma Ingiliffaatiin hubachaa hin jirru jechuudha. Baay'een keenya rakkoon keenya maalidhaa? Afaan Ingiliffaatiin hojjechaa hin jirru yookaan hubachaa hin jirru jechuudha. Maal gootan? Gara afaan Oromoo. Kun immoo yeroo dheeraa isinitti fudhataa jechuudha. Afaan sana barachuudhaaf yeroo dheeraa nutti fudhata. Kanaaf har'a maal goona isinitti fakkaata? Akkamitti afaan Ingiliffaatiin yaaduu dandeenya jechuudha. Amma namni tokko afaan Oromootiin koottu osoo isin jedhee maal goota? Koottu kan jedhu san gara afaan Oromootii gara afaan biraatii miti kan hiiktu. Koottu jechuun deemtee gara nama sanii dhaqu. Sammuun kee akkasitti hubata. Afaan Ingiliffaatiin illee wantoota garaagaraa akkasitti hubachuu danda'uudha jechuudha. Fakkeenyaaf konkolaataa jechuun konkolaataa isin jedhe maaltu sammuu keessatti dhufa? Wanta konkolaatu wayii wanta bakka ni jiraa miti. Fakkiin konkolaataa sammuu keessatti dhufaa jechuudha malee gara afaan biraan jijjiirtan. Amma fakkeenyaaf garuu afaan Ingiliffaatiin kaar osoo isin jedhanii maal gootaati? Gara konkolaataa jijjiirta. Konkolaataa immoo deebistee gara fakkii saniitiin wal qabsiistaa jechuudha. Amma daayireekt maalidhaa kanaan har'a isinitti himu jechuudha. Kaar yoo isin jedhe yookaan konkolaataa isa jedhamu isaan jechuudha. Kaar yoo isin jedhe namni tokko sammuu keetitti dafeetoo fakkiin konkolaataa sanii akka dhufu yookaan fakkiin kaarii sanii daayireekt afaan Oromoo kana jidduudhaa balleessuudha jechuudha. Maaliifii afaan barri kan jennu akkasitti yoo jidduudhaa balleessine waan ta'eef jechuudha. Afaan Ingiliffaa yoo dubbattan afaan Ingiliffaatiin waa yoo gaafattan daayireekt afaan Ingiliffaatiin hubachuu jechuudha. Kun immoo afaan Ingiliffaa keessan guddisuudhaaf baay'ee isin barbaachisa. Kanaafiyyuu na waliin ta'a jechuudha. Hamman beeku, hamman dubbise, hamman argadhe isinifan qoodaa jechuudha. Isinillee immoo haala afaan Ingiliffaa ittiin guddatu kan biraa yoo qabaattan himuu dandeessanii jechuudha. Koomentii irratti barreessuu dandeessa. Maaliif namoonni karaa garaagaraatiin afaan kana baratan maybe afaan Ingiliffaa qofa ta'uu baachuus danda'a. Afaan biraallee ta'uu danda'a. Warroon afaan Ingiliffaas danda'an ni jiru. Afaan Arabiffaatillee amma fakkeenyaaf yoo barachaa jiraattan afaan birootillee yoo barachaa Jaappaaniif afaan Faranj kan biraa Chaayiniffas ta'uu danda'a. Kanaaf mala isaatan isinitti himaa jechuudha. Akkamitti afaan Ingiliffaatiin akka yaaduu dandeenyu jechuudha. Maal goona isinitti fakkaate? Tokkoffaan maal jedhaa? Start thinking in simple sentence. Maal jedha? Start thinking in simple English sentence. Start thinking in simple English sentence jechuun maal jechuun isinitti fakkaate? Wanta tokko fakkeenyaaf amma wanta hojjetamu wayii yookaan wanta gootan wayii sammuu keessan keessatti amma fakkeenyaaf asirra kan jiru I am tired jedha. Yoo dadhabdanii jiraattan I am tired jettanii akkanatti dadhabbina keessan fiil godhaa jechuudha. Akkasitti dhaga'amu amma yeroo san I am tired of ibsaa jechuudha. Simple sentence yookaan himoota salphoodhaan of yaaddanii jechuudha. Afaaniin jedhaa miti amma laala. Afaaniin baastanii jechuu osoo hin taane fiilingii keessan amma dadhabdanii jirtan isin. Kanaafiyyuu keessa keessanitti afaan Oromootiin ani dadhabee jira jettanii miti isuma maal gootan? I am tired. Wal qabsiistu jechuudha. Dadhabbinni keessan kun amma daayireektilii laangujii sana waliin wal qabatee jechuudha. Yookaan ammoo I am tired kan jedhu sana waliin wal qabatee jira jechuudha. I am tired kan jedhu sanaan wal qabatee jira jechuudha. Inni biraa immoo fakkeenyaaf har'a ni qorra yoo isinitti kan qorru ta'e har'a fakkeenyaaf maal gootanii jechuudha. It is cold today kan jedhu wal qabsiistu jechuudha. Afaan Oromoo jidduu jiraachuu hin qabu. Har'a ni qorra fakkeenyaaf it is cold today jettanii har'a ni qorra jechuudha hin jedhina. It is cold today yoo jettan maaltu isinitti dhufuu qaba jechuudha. Wanta akka qorraawwii kan dhaga'amu kan visualize goota sammuu keessanii ni jira miti yookaan ammoo kan isinitti dhaga'amu sanaan wal qabsiistu malee ganammoo gara afaan Oromoo deebistanii har'a ni qorra jechuudha. It is cold today jechuun sana booda immoo kan afaan Oromootitti hiiktan sana immoo deebistanii too
gara sammuu gara wanta dhugaatiin wanta dhugaa jedhamu kan ammoo wanta isinitti dhaga'ameen wal qabsiisuu miti jechuudha. Kanaafiyyuu jidduudhaa baasuu qabdanii jechuudha. Amma wanta ani isiniin jechuu barbaade jidduudhaa baasuu qabdanii jechuudha. Maalii kan afaan Oromoo jidduudhaa baastanii daayirekt wanta afaan Ingiliffatiin hubattan afaanuma Ingiliffatiin hubachuudhaaf jechuudha. Amma asirratti I need to eat fakkeenyaaf nyaachuun qaba yoo jechaa yaaddan haasadhan miti. I need to eat yaaduma keessan keessatti nyaachuun qaba kan jedhu kan amma gara afaan Ingiliffatiin piraaktisii gochuu jechuudha. Kana lammaffaan immoo maal jedhaa? Name object around you jedha. Name object around you. Kana immoo jechuun maal jechuudha? Yes, there is a lot of things around you. Yookaan ammoo wantoota garaagaraatiiti naannoo kee jiraa miti isa afaan Ingiliffatiin waami. Yookaan ammoo afaan Ingiliffatiin wanta fakkeenyaaf amma wanti isin bira ni jiranii miti meeshaan garaagaraa ni jiran. For example, window, table, car ni jiran. Kanneen hundaa maal gootan afaan Ingiliffatiin waamtanii jechuudha. Maqaa isaanii hundaa kan dura fakkeenyaaf kan duraan akkanumatti maqaa biraatiin afaan Oromootiin yookaan afaan Oromiffaatiin yaamtan ni jiraa miti isa maal gootan isaan ni beektan afaan Oromoo fi afaan kaan waan beektaniif isa dhiistanii afaan Ingiliffatiin yaaddu waamtuu jechuudha. Meeshaalee isin bira jiran hunda afaan Ingiliffaatiin irra gootanii jechuudha. Yookaan ammoo maal jechuuf fayyadamuu dandeessa? Kaardii itti laxxaftanii yookaan kaardii itti maxxansitanii maqaa isaanii afaan Ingiliffatiin irratti barreessitanii jechuudha. Yeroo kana meeshaaleen naannoo keessan jiran hunduu maal ta'an afaan Ingiliffaatti jijjiiraman. Jaalattanis jibbitanis meeshaa sana yoo fudhattan yookaan yoo ittiin hojjettan maal argitu jechuudha? Maqaa meeshaa sanii afaan Ingiliffaatiin argitu. So maal godha yeroo san sammuun keessan jaalatee osoo hin taane dirqiisaa maal godha? Afaan Ingiliffaatiin yaadaa jechuudha yeroo san. Inni sadaffaan ammoo maal jedhaa? Use English for your inner voice jedha. Use English for your inner voice. Kuni kan tokkoffaa saniin amma wal fakkaata. Xiqqoo walitti dhiyaata. Maal isinitti fakkaata? Amma fakkeenyaaf waa hojjechaa yoo jirtan wanta sana afaan Ingiliffaatiin ibsa. Fakkeenyaaf ilkaan keessan wanti rigachaa jirtanaa jennu yookaan buruushii godhachaa jirtanaa jennu yeroo san maal jettan isinitti fakkaata? I am jettan. I am brushing my teeth. Afaan keessanii haasa'aa jechuun inner voice keessan yookaan ammoo keessa keessan keessatti maal gootanii haala kanaan yaaddu jechuudha. I am brushing my teeth. Okay. Ilkaan keessan burushaa jirtan waan ta'eef iyyuu I am brushing my teeth jettanii yaaddu jechuudha. Wanta godhaa jirtan san afaan Ingiliffaatiin yaadu. Ifaa miti. Fakkeenyaaf yoo wanta kana nan jaaladha jettanii yaaddan I like this. Wanta sana maalidha jechuudha sammuu keessanii kan wanta jechuu heddan sana sammuu keessan keessatti yaadu jechuudha. Fakkeenyaaf nyaachaa osoo yoo jiraattan sammuu keessan keessatti nyaachatan jira jechuudhaaf I am eating. I am eating. Argatanii miti karaa kana wanta hojjettan dirqama yeroo baay'ee maal gochuudhaa miti jechuudha. Haasaa afaan keessan sagalee keessan baastanii too haasa'uu qofaa miti jechuudha. Maal gochuu dandeessanii akkanatti sammuu keessan keessatti yaaduu dandeessan. Nyaachaa yoo jiraatan miti jechuu dandeessanii jechuudha. Okay, inni biraa immoo kan afaan Ingiliffaa keessan guddisuu danda'u keessaa tokko yookaan ammoo afaan Ingiliffaatiin akka yaadnu kan nu taasisu keessaa tokko use English to English dictionary. Yeroo baay'ee nuti kan fayyadamnu maalidhaa? Rakkoon keenya dictionary afaan Ingiliffaatii gara afaan Oromiffaatti fayyadama. Actually kunillee yeroo tokko bareeda fayyadamuun isaa jechuudha. Keessattuu eegaltoota jalqabaatiif jechuudha jechoota baay'ee warra hin beekneef. Garuu osoo afaan keenya sirriitti fluent ta'uuf yookaan ammoo sirriitti dubbachuu danda'uuf maal nu barbaachisa? Ingiliffaa gara Ingiliffaa fakkeenyaaf kan akka Oxford Learners Dictionary kan jedhaman ni jiranii. Merriam-Webster's kan hedduudha kan jiranii afaan Ingiliffaatii gara afaan Ingiliffaa kan jechuudha. Isaaf fayyadama. Maal godhan isaan ibsa kennan. Wantuma fakkeenyaaf amma wanti tokko jiraate jechi tokko jiraate jecha sanitti ibsa afaanuma Ingiliffaatiin kennanii jechuudha. So akkasitti maal gochuu dandeessan? Afaan Ingiliffaa keessan guddisuu dandeessan jechuudha. Kan shanaffaa immoo maal jedhaa? Practice with phrases. Practice with phrases jedha. Phrase yookaan ammoo gaaliidhaan practice gochuu. Amma jecha tokko yeroo baay'ee sammuu keessanitti jecha tokko hamma guurtan jechuudha. Yeroo jecha tokko fayyadamne yeroo baay'ee bakka sammuun keenya overii ta'a. Yeroo sana hin qabannu jechuudha. Garuu gaaliiwwan.
Fakkeenya amma hungry jechuu jedhu beela. Hungry beela'uudha yookaan beela miti. Kana maal gochuu dandeessanii jechuudha isin. Fakkeenya ani beela'een jira kan jedhuun wal qabsiistanii qabattanii jechuudha. Jecha keessa galchitan. Amma hungry qofa osoo beektanii beela qofa osoo beektanii jecha sana maal ta'ee si jalaa jechuu takka qofa si jalaa ta'e. Beela'eeraayyuu jechuun beektanii jechuudha. Garuu I am hungry kan jedhu I am hungry I need to eat something jedhama fakkeenya asirratti beela'een jira wanta wayii nyaachuun barbaada nyaachuun qaba I need to eat something wanta wayii nyaachuun qaba ani beela'een jira asirratti amalaadha beela kan jedhullee jecha san ni argattanii jechuudha as keessaa garuu himaan jechaan gaaliidhaan yoo barattan akkanatti moor afaan ingiliffaa keessaan haasa'uudhaaf illee jechuudha amma fakkeenyaaf I adda beekaa need kan jedhu adda beekaa it kan jedhus adda beekaa adda beekuun keessan baay'inaan faayidaan qabu jechuudha garuu walirratti yoo barattan fakkeenyaaf I am hungry beela'een jira I am hungry I need to eat something wanta wayii nyaachuun barbaada walirratti jechuudha amma kana walirratti iyyuu tana osoo qabattanii beela amma beela'een jira waa nyaachuun barbaada kan jedhu ibsattanii jirtu jechuudha kanaaf maal gootan fireeziiwwaniin jecha takka kophaa ishee osoo hin taane fakkeenyaaf run kan jedhu fiiguu kan jedhu I am running amma fiigaan jira wanta tokko akkasitti jecha jiru sana maal gootanii jechuudha gara fireezii jijjiirtanii fayyadamuun taas baay'ee gaariidha jechuudha. Okay, jaaffaan immoo maal jedha? Do English shadowing out loud jedha. Do English shadowing out loud jedha. Maal gochuudha? Fakkeenyaaf fiilmiiwwan ni jiranii fiilmiiwwan afaan Ingiliffaa kana isaanuma waliin jirtu jechuudha. Fakkeenyaaf fiilmii jechuun sagaleen isaanii suuta dubbatan akka malee kan faastiin taane wayii filattanii maal gootanii isa dhaggeeffachaa isaanuma waliin jirtu jechuudha. Akkas viidiyoo afaan Ingiliffaa fidattanii akkasitti irra deddeebisanii walumaan jettan afaanuma keessan yeroo gara sammuu keenyaa deeme waan ta'eef iyyuu barachaa deemnaa jechuudha. Okay. Inni biraa immoo use visual and English together jedha. Use visual and English together. Kun immoo maal jechuudha? Wanta argitan tokkoo fi afaan Ingiliffaa waliin fayyadamuu jechuudha. Fakkeenyaaf picture of maal asirratti picture of a cat kaatii miti asirratti dogongoraa dhiifama picture of a cat fakkii adurree picture adurree yookaan ammoo fakkii adurree tokko osoo argitanii maaltu sammuu keessan keessatti dhufuu qabaa jechuudha. Jecha kaat jedhutu sammuu keessan keessatti dhufuu qaba. Maal ta'uu qabu jechuudha. Asirratti amma kan fayyadamne maalidha isinitti fakkaata? Konkolaataadhaani barreeffama irratti rakkoon hin jira. Warreen wanti kana ilaalaa jirtan ilaala. Picture of kaat kan jedhu kaat ture. Asirratti immoo hammattuu keessatti immoo konkolaataa jedhee kaariidhaanii jechuudha. Asirratti ishee dhiifama. Kaariidha. Jechichi kaariidha jechuudha yookaan konkolaataa jechuudha. Kanaafiyyuu fakkii konkolaataa sammuu keessan keessatti hamma dhufu maal gochuu qabdanii jechuudha. Afaan Ingiliffaa isaaniin wal qabsiisuu qabdanii jechuudha. Yeroodhuma kaarii yookaan konkolaataa argitan konkolaataa kaarii sana imeejii yookaan immoo fakkii konkolaataa sana daayireektilii gara kaariitiin wal qabsiisuu qabdanii jechuudha. Ifaa wanti jechuu barbaada. Jidduu seenuun qabuu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo maalii argitan yoo konkolaataa argitan dura wanti san gara konkolaataa jijjiirtu konkolaataa immoo deebitanii gara kaarii jijjiirtan wal qabsiisaadhaan malaadha wanti ani jechuu barbaade fakkii sanii fi wanta argitan sana wal qabsiisa. Dog fakkeenyaaf saree yoo argitan dog dogidha isheen jettanii dogii jechuun sareedha. Saree dura sareedha jettanii saree jechuun dogidha jettanii deebitanii akkasitti hubachuu osoo hin taane daayireektilii egguma fakkiidhuma saree sanii argitanii daayireektilii dog ta'uu wal qabsiistu jechuudha. Dogidhaan hubataa jechuudha sammuun kee. Kana hammamii nuti irratti fudhataa kan jedhu immoo yeroo baay'ee kana sirriitti Ingiliffaan yaaduudhaaf there is no exact timing jiru kana kan jedhamu jechuudha. Kana kan jedhamu exact timing sammuun keenya afaan Ingiliffaatiin yaaduudhaaf hin jiru. Garuu maal gaafata? Effortii keenya yookaan ammoo consistent practice gaafataa jechuudha. Yoo yeroo hundaa consistent ta'anii ta'uu hojjenne sirriitti wanti gochuu dandeenya jechuudha. Warroon immoo jalqabarraa ABCD jettanii barachuu barbaaddan nu dubbisuu dandeessanii
ni baratu. Haasawwan baratamoo afaan Ingiliffaa baay'ee isin fayyadan common English conversation'iiwwan ta'uu danda'anii phrase'iiwwan, sentensiiwwan akkasumas wordiiwwan kan laallu ta'a jechuudha. Akkuma baratame viidiyoo keenya kan duraanii irratti kan darbe irratti jechuudha. Akkamitti afaan Ingiliffaa akka baruu dandeenyu karaawwan garaagaraa laallee jirra jechuudha. Kanaafiyyuu har'allee maalidha kan laallu haasawwan baratamoo yeroo baay'ee itti fayyadamnu jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan kan itti fayyadamnu. Haasawwan kana barannaan afaan Ingiliffaa keessaan isteeppii tokko ni guddistuu jechuudha. Kanaafiyyuu qophiidha. Kanaaf yaa eegallu gara viidiyoo keenyaa seennaa jechuudha. Kanaan dura garuu osoo hin seenin dura osoo hin jalqabin warroonni haaraa taatan subscribe, like gochuun irraanfatinaa jechuudha. Viidiyoo hedduu hojjannee jirra. Seentaniitillee laaluu dandeessu. Maalidhaa kunniin common English conversation inni jiranii phrase'n gaaleewwan jechuudha. Sentensiin himoonni wordiin jechoota argachuu dandeessanii jechuudha asirratti. Amma fakkeenyaaf maal jedha tokkoffaanii he arrived on time jedha. He arrived on time. Inni yeroon ga'e. Arrive gochuu jechuun maal jechuu isinitti fakkaate ilaala amma asirratti ga'uudha. Arrive jechuun ga'uu jechuudha. Sentensiidhaan yookaan ammoo himaan yoo ilaallu immoo yeroo baay'ee maal isinitti fakkaate jecha tokko kophaasaa amma ilaallu himaan yoo ilaalle bareedaa jechuudha. Himaan. Maaliif yeroo baay'ee jechaanii miti irra caalaa kan fayyadamnu waan ta'eef jechuudha. Maaliidhaaf fayyadamnaa? Hima keessatti fayyadamna yookaan gaaleedhaan yoo haasofnu sanii jechuudha. Kanaaf maal jedhaa? He arrived on time jedha. He arrived on time. Na yooliin jedhame? He arrived on time. Baay'ee gaariidha. Maal jechuudha? Inni yeroon ga'ee sa'aatiitti ga'e jechuudha. Sa'aatumatti ga'e yookaan yeroodhumaan ga'ee jechuudha. Okay, kan itti aanu ammoo we can study now or tomorrow jedha. We can study now or tomorrow. Nuti amma yookiin boru qo'achuu dandeenya. Nuti amma yookaan boru qo'achuu dandeenya jedha. Study jechuun qo'achuudha. Now jechuun immoo amma jechuudha. Amma yeroo kana jechuudha. Now. Now jechuun amma yookaan yeroo kana jechuudha. Tomorrow jechuun immoo boru. Tomorrow jechuun beektu miti boru jechuudha. Fakkeenyaaf amma yesterday yoo jedhe immoo kaleessa jechuudha. Today yoo jedhe immoo har'a jechuudha. Kanneen waa'ee sa'aa kana ni ilaaltan ni beektan jedhee tayyaadha. So kan maal jedhaa? We can study now or tomorrow jedha. Nuti amma yookiin boru qo'achuu dandeenya. We can yoo jennu ni dandeenya jechuudha. We jechuun nuti jechuudha miti. We can ni dandeenya. Maal dandeenya? Qo'achuu yoom amma yookaan boru. Now or tomorrow jedha. Amma yookiin boru kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Okay, gara sadaffaa yoo deemnu amma nama tokkoon filannoon kan keeti maybe optioniiwwan yookaan ammoo wanta keessaa filannoowwan baay'ee lafa keessanii fi filannoon kan keeti jechuun yoo barbaaddan maal jechuu dandeessanii? It is your choice. It is your choice. It is your choice jedha. It is your choice. Maal jechuudha? Filannoon kan keeti. Filannoon kan keeti. Choice jechuun filannoo wayii jechuudha. Choice yoo jennu filannoo jechuudha. Okay. Kan itti aanu ammoo gara kan itti aanu kana osoo hin darbiin dura warroonni direct online'dhaan jalqabarraa kaastanii ABCD jettanii jalqabuu barbaaddan barumsa lakkoofsa bilbilaa keenyaan sooshaal miidiyaa garaagaraatiin nu dubbisuu dandeessanii. Kanaaf isiniif deebisnaa barachuu dandeessanii jechuudha. Online'dhaan laayivii barachuu dandeessan jalqabarraa kaastanii kophaa keessanii soo barbaaddan guruuppiidhaan soo barbaaddan jechuudha. Kanaaf nu dubbisaa lakkoofsa bilbilaa as jalatti argitan kanaan jechuudha. So maal jedhaa yoo itti fufnu you need to take care of your health jedha. You need to take care of your health. Maal jechuudha? Fayyaa kee eeguu qabda. Fayyaa kee eeguu qabda. You need to take care. Take care jechuun eeguudha. Yookaan wanta tokko kunuunsuu jechuudha. Take care. Eeguu yookaan ammoo kunuunsuudha. Take care of yourself yoo sin jedhe amma namni tokko ofii kan kee eegii of eegii sin jechaa jira jechuudha. Kanaafiyyuu qabda wanta tokko immoo akkana gochuu qabda akkas gochuu qabda yoo jennu immoo you need to jenneetoo itti fayyadamna jechuudha. So you need to take care of your health. You need to take care of your health jedha. Fayyaa kee eeguu qabda. Fayyaa kee eeguu qabda. You need to take care of your health jedha. Health jechuun immoo fayyaa jechuudha miti akkas. Okay, kan itti aanu immoo he studies English every day jedha. He studies English every day. Inni Ingiliffa guyyaa guyyaan qo'ata.
Everyday jechuun maal jechuudha? Guyyaa guyyaan jechuudha miti. He studies English every day. Inni guyyaa guyyaan afaan Ingiliffaa qo'ata. He studies English every day jedhaa jechuudha. Study jechuun qo'achuudha. Akkuma ilaaltan kana jechuudha. So, he studies English every day. So, you need to study English every day. Isinillee guyyaa guyyaadhaan qo'achuu qabdanii jechuudha afaan Ingiliffaa kana sirriitti baruudhaaf. Kan itti aanu immoo please help me. Please help me. Maaloo na gargaari. Amma fakkeenyaaf karaarra yoo deemtan namni wanta mudatu hin beekamu rakkoon garaagaraa isin mudachuu danda'a. Yeroo isaan gaariin tun baay'ee gabaabduudha garuu baay'ee isin fayyadi. Help kan jettu tun jechuudha. Help me jechuun na gargaari jechuudha. Kanaafiyyuu karaarra yoo deemtan maybe gargaarsa wayii barbaaduu dandeessanii yookiin directionii wayii gaafachuu dandeessanii. Sanaaf immoo maal fayyadamtanii? Help me. Please help me. Yaa please more polite gochuuf yookaan immoo kan kabaja agarsiisuuf please kan jettu sana fuuldura galchuu dandeessanii jechuudha. Maaloo na gargaari. Please help me. Help me jettii jechuudha. Okay, kan itti aantu immoo it is cold today jedha. It is cold today. Har'a ni qorra. It is cold today. Har'a ni qorra. Cold jechuun qorra miti. Today jechuun har'a jechuudha. Akkuma duratti isinitti hime yesterday, today, tomorrow. Kaleessa, har'a, boru kan jedhan kana sa'aawwan kana beekuu qabdanii jechuudha. So, it is cold today jechuun har'a ni qorra. Mee jedhaa har'a ni qorra jedhame? It is cold today. Okay, baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Warroon direct onlineidhaan barachuu barbaadanii irraanfatinaan dubbisuu dandeessanii karaa social media garaagaraa kan barbaadaniin jechuudha. Irra jirra. Okay, inni biraa immoo can we study together jedha. Can we study together? Waliin qo'achuu dandeenya? Study kan jettu sana yeroo baay'ee fayyadamaa jirra laala. Study jechuun qo'achuu jechuudha. Can we study together? Waliin qo'achuu dandeenya? Waliin qo'achuu dandeenya? Can we study together? Jedhaa jechuudha. Waliin qo'achuu dandeenya? Jedha. Okay, kan itti aanu immoo together jechuun waliin jechuudha. The weather is very good. The weather is very good. Weather jechuun maal jechuudha? Weather jedhame weather baay'ee gaariidha. Qilleensa jechuudha yookaan haala qilleensaa jechuudha. Haala qilleensaa jechuun maal jenna? Weather jennaa jechuudha. Haala qilleensaa weather. Weather. The weather is very good yoo jennu qilleensichi baay'ee bareeda yookaan baay'ee yoo sitti tolu the weather is very good jechuu dandeessaa jechuudha. Weatherichi yookaan ammoo qilleensichi baay'ee yoo sitti tole jechuudha. The weather is very good jechuu dandeessaa jechuudha. Qilleensichi baay'ee bareedaa kan jedhudha. Kan itti aanu immoo mee viidiyoo kana like godhaa. Eeyyaan. Eshi kan itti aanu immoo I want to tell you something jedha. I want to tell you something. Wanta wayii sitti himuun barbaada jettanii itti fuftanii jechuudha. I want to tell you something. Something jechuun wanta wayii jechuudha. Wanta wayii. I want yoo jenne immoo nan barbaada jechuudha. Want barbaadu. I want to tell jechuun immoo himuudha. I want to tell you something. Wanta wayii sitti himuun barbaada. I want jedhame. I want, okay, to tell you something. I want to tell you something. Wanta wayii sitti himuun barbaadaa kan jedhudha jechuudha. Egaa akka irraa fayyadamtan abdiin qabaa. Kanuma barumsa garaagaraa viidiyoo seenaa laalaa gara viidiyoo 400 olii baay'ee kan isin fayyadu. Sirriitti sadarkaa keessan kan isin guddisuu danda'u. Laaluu dandeessanii argachuu dandeessanii jechuudha. Viidiyoo itti aanu irratti immoo maal barannaa? Bedroom vocabulary kan jedhaman yookaan ammoo maalidhaa? Mana ciisichaa keessatti jechoota jiran ni jiraniiti kan akka siree ni jira, kan akka wanta akka iddoon ciisichaa maal jedhama? Akka firaashii yookaan immoo hawsaa maal jedhaman kanneen barannaa sirriitti qabattu jechuudha. Kanumaaf ammaaf bakkuma jirtanii nagaa nuuf ta'a. Yaada yoo qabaattan nu barreessaa. Akkasumas ammoo teelegiraamaan imoodhaan WhatsApp mana ciisichaa keessan keessatti jechoota isin cinaa jiran, meeshaawwan isin cinaa jiran hammam beektume? Nagaa akkam jirtanii hordoftoota Nigaat TV baga deebitanii too gara chaanaalii Nigaat dhuftan jechuudha. Har'allee maalidhaa? Barumsa baay'ee isin barbaachisaa ta'e. Baay'ee isin barbaachisaa. Bedroom vocabulary kan jedhaman yookaan ammoo vocabularyewwan kutaa ciisichaa keessatti itti fayyadamu. Fakkeenyaaf wantoota akka drawer yookaan ammoo fan,
sleeping mask, curtain, pijaamaa wanta akkas jedhaman kanneen ilaallaa jechuudha. Kanaaf viidiyoo darbe irratti jechoota yookaan ammoo himoota yookaan ammoo gaaleewwan barbaachisoo ta'an laallee turree jechuudha. Warri ilaaliin deebitanii too laaluu dandeessanii keessa seentanii negaatiivii kana keessa seentanii jechuudha. Okay. Kanaafiyyuu har'a maalidha kan barannu bedroom vocabulary. Maal jechuudha? Jechoota kutaa ciisichaati. Bedroom jechuun kutaa ciisichaa jechuudha. Bedroom jechuun maal jechuudha? Kutaa ciisichaa. Akkanumatti yoo ilaaltan bed jechuun maal jechuudha? Sireedhaa miti? Room jechuun kutaa siree kanumarraa dhufee jechuudha. Kutaa ciisichaa yookaan bedroom vocabulary kan jedhaman isaan kana jechuudha. Kanaafiyyuu maaltu jirame amma kutaa ciisichaa keessatti isiniyyuu mee maal argitan? Afaan Oromootiin ni beektu miti amma fakkeenya wanta irra ciistan, wanta uffattan, wanta mataa jala godhattan, wanta uffattanii raftan, wanta isin cinaatti fuula keessanii ittiin laallattan kan inni beektu miti afaan Oromootiin. Rakkoon qabu har'allee immoo afaan Ingiliffaatiin beekuu yoo barbaaddan ni argattu jechuudha. Maal gootan isinitti fakkaatee amma fakkiidhaan isinitti agarsiisa. Irratti hin dhiphatinaa. Fakkiidhaan ilaallaa jechuudha tokkoon isaa. Akka yaadaatti kanaan isin gorsu maalidhaa? Barreeffamawwan akka kaardii wayiirratti yookaan ammoo luukii ishee xiqqoo irratti barreeffattan. Sana booda immoo beedruumii keessan kan jiran yookaan kutaa ciisichaa keessan irratti maal gootan? Meeshaalee san irratti itti maxxansitu jechuudha. Kanaaf osoo hin barbaadin osoo hin dhiphatin yeroo garas laaltan jechicha san afaan Ingiliffaatiin laaltu jechuudha argitu. Kanaafiyyuu osoo hoomata akka wanti hin jedhin afaan Ingiliffaa sammuu keessan keessa seenaa deemaa jechuudha. Kanaafiyyuu beedruumii keessatti akkasitti fayyadamuu dandeessan. Beedruumii qofaa miti. Beedruumiin keessatti hin jedhe malee iddoo biraatti akkasitti kaardiidhaaf fayyadamuu dandeessan jechuudha. Kanaafiyyuu amma maal jedha tokkoffaan asirratti walaaltan laala. Hundaa tokkoon isaa fakkeenyanis ni ilaalla. Irratti hin dhiphatinaa fakkeenyanis jecha qofa beekuun faayidaan qabuu jennee jirra waan ta'eef jechuudha. Himaan yookaan ammoo maaliidhaan laalla? Gaariidhaan laalla jechuudha. Malee kophaa ammaa diikshinarii qo'achuu ta'a akka nu jalaan taaneef jechuudha. Maatras tokkoffaan maatras jedha. Maal jechuudha? Ni ilaalla. Lammaffaa pillow, blanket, drawer, bed, mirror, hanger, pajamas, curtain, sleeping mask, fan jedhaa jechuudha. Kanaafiyyuu kanneen amma ni ilaallaa jechuudha. Fakkiiwwan garaagaraatiin isin tokkoon isaa isin ibsaa jechuudha. Tokkoffaan maal jedhari? Maatras jedhame. Maatras. Mee jedhaayi? Maatras. Baay'ee gaariidha. Maatras maal jechuudha? Afata yookaan ammoo isa firaashii jennu sanaa jechuudha. Afata yookaan firaashii jechuudha. Fakkii isaan argitanii miti? Isa kanaa jechuudha. Ammaan booda firaashii yookaan immoo afata jechuun maal jechuudha? Bartanii ture maatras akkan irraanfanne ilaala. Warroonni wanta barreessaa dhaggeeffachaa jirtan barreeffachuu dandeessanii jechuudha. Akkaataa dubbisa isaatiillee maatras jettanii jechuudha. Kanaafiyyuu tokkoffaan fakkeenyi maal jedhaa? I sleep on the mattress jedha. I sleep on the mattress. Ani afata irra rafa. Yookaan ani firaashii irra rafa. Firaashii akkasiin galuuf baay'ee wanta garaagaraa afaan garaagaraa galcheetu kanan isin ibsu jechuudha. Maaliif isin barbaachisa? Garaniisinis haa ta'u garanaanis haa ta'u afaanicha kana hubachuu akka qabdaniin barbaada waan ta'eef jechuudha. I sleep on the mattress. Ani firaashii irra rafa yookaan ammoo afata irra rafaa. Sleep jechuun rafuudha miti ree? I sleep yoon jedhe ani nan rafa jechuudha. I sleep on the mattress. Ani afata irra rafaa. Fakkeenya lammaffaa immoo yaalaallu. The mattress is new jedha. The mattress is new. Afichi maalidha? Haaraadha. Fakkeenyi lammaffaan ammoo maal jedhaa? Pillow jechuun maal jechuudha? Boraatii. Beektu miti? Hagaarraan beektan ture? Har'a bara. Boraatii jechuudha. Pillow jechuun boraatii jechuudha. Okay. Fakkeenya tokkoffaan my head is on the pillow jedha. My head is
on the pillow. My head is on the pillow. Maal jechuudha? Mataan koo boraatii irra jira. Mataan koo boraatii irra jira jechuudha. My head jechuun mataa kootii irra jira. Fakkeenyi lammaffaan ammoo the pillow is soft. The pillow is soft. Boraatiin kun laafaadha. Boraatiin kun laafaadha. Laafaa soft yookaan ammoo laafaadha. The pillow. Pillow jechuun maal jechuudha? Boraatii. Baay'ee gaariidha. Okay, sadaffaan ammoo maal jetti? Blanket. Blanket jechuun maal jechuudha? Awusaa kan uffatamu ni jira miti? Halkan isa furdaa san jechuudha. Qorraaf kan uffatamu. Amma afaan Amaariffaatiin maal jedhaa? Birdilibsi jedha. Birdilibsi. Blanket jennaa jechuudha isa sana. Kan rafnee bullu sana jechuudha. Awusaa ni jedhama. Blanket. Fakkeenya laalaa. The blanket keeps me warm jedha. The blanket keeps me warm. Maal gochuudha kunam? Awusichi maal godha? Akka na ho'u, akka nafti na ho'u na godha. Natti hin qorru jechuudha yoonaan blaankeetii sana uffadhe. Awusaan kun akka natti ho'u na taasisa. The blanket keeps me warm jedhaa jechuudha. Inni itti aanu immoo drawer. Drawer. Drawer jechuun saanduqa jechuudha. Saanduqa waan asiin jedhu saanduqa garaagaraatu jira miti. Kuni garuu amma fakkeenyaaf yoo siree keessan cinaa saanduqni jirtooyee ni jirti miti yeroo baay'ee sireewwan cinaa meeshaalee tokko kan keessa godhatan. Fakkii irratti ilaalaa jirtan waan ta'eef baay'ee isin hin rakkisu. Ishee tana jechuudha drawerii jedhama. Drawer. Drawer. Yoo isin cinaa jiraatte tanatti irratti illee maal gootan? Barreessitanii irratti maxxansituu jechuudha. Sana booda drawerii. Drawerii koo maal koo jettaa akkasitti bartanii jechuudha. Fakkeenyaadhaan dhuga. Fakkeenya wanti baay'een kan nuti ittiin barru. Tokkoffaa I put my book in the drawer. I put my book in the drawer. Kitaaba koo saanduqicha keessan kaa'a. I put my book in the drawer. Kitaaba koo saanduqicha keessan kaa'a jedhaa jechuudha. Lammaffaan ammoo the drawer is full. The drawer is full. Draweriin guutaa miti saanduqni. Kanaafiyyuu saanduqichi guutuudha. The drawer is full. The drawer is full. Drawer. Maal jechuudha? Saanduqa. Drawer. Saanduqa. Okay. Inni biraa immoo kana baay'een keessan ni beektan jedheetan yaada. Garuu fakkeenyi isin fayyadaa jechuudha. Bed. Siree jechuudha. Bed jechuun kan laallaa jirruyyuu bedroom vocabularyidhaa miti. Bed jechuun siree jechuudha. Fakkeenya ilaalla. I sleep on the bed. Ani siree irran rafaa. I sleep on the bed jedhame. I sleep on the bed. Baay'ee gaariidha. Ani siree irran rafaa jedha. Okay. Fakkeenyi lammaffaan ammoo my bed is big. My bed is big. Sireen koo guddaadha. Sireen koo guddaadha. My bed is big. Big jechuun guddaa jechuudha. My bed yoon jedhe immoo siree koo jechuudha. Kana bed jechuun siree jechuudha. Kan itti aanu immoo namoonni baay'ee amma warroonni subscribe hin godhin subscribe godhaayi. Kanaafiyyuu like warri hin godhinis like gochuu keessan irraanfatina. Kan itti aanu maal jedhaa? Mirror. Mirror. Mirror jechuun daawwitii jechuudha. Daawwitii jechuudha. Okay. Fakkeenya tokkoffaan she saw herself in the mirror. She saw herself in the mirror. Isheen daawwitii keessatti of ilaalte yookaan of argite. Isheen daawwitii keessatti of ilaalte. She saw herself in the mirror. Mirrorii keessatti yookaan ammoo daawwitii keessatti of argite. Mirror jedhame. Mirror. Very good. Okay. Fakkeenya lammaffaan ammoo the mirror is round. The mirror is round. The mirror is round jechuun daawwitichi geengoo akkaataa geengoo kan qabu hin jiraa miti. Round yoo ta'e kan amma akka argitanii kanaa jechuudha. The mirror is round. Daawwitichi geengoodha kan jedhu jechuudha. Warroon onlaayiniidhaan jalqaba irraa kaastanii barachuu barbaaddan biyya garaagaraatirra illee yoo jiraattan rakkoon qabu nu dubbisaa. Telegiraama, waatsaappii, imoodhaan isiniif deebisnaa. Direct nu waliin barattan jechuudha. Kophaa keessanii soo barbaaddan guruuppiidhaan soo barbaaddan jechuudha. Inni biraa immoo hanger. Fannisaa jechuudha. Fannisaa waan isiniin jedhu kan uffata keessatti fannisan hin jiraa miti. Achuma beedruumii keessatti maybe kan uffata keessan irratti fannisattan maal jenna? Fannisaa kana maal jedhama? Hanger. Hanger. Hundaa fakkeenyaan isinii ibsuu yaalaa.
I hang my coat on a hanger jedha fakkeenyi tokkoffaan. I hang my coat on a hanger. Ani kootii koo fannisaa irran fannisaa. I hang my coat on the hanger. I hang my coat on a hanger. Ani kootii koo fannisaa irran fannisaa jedha. Fakkeenyi lammaffaan ammoo the hanger is red. The hanger is red. Fannisaan kun diimaadha. Fannisaan kun diimaadha jedhaa jechuudha. Okay, inni itti aanu immoo pijaamas. Pijaamaa maal jedhamu dhageenya yeroo baay'ee uffata halkanii uffatamu jechuudha. Yeroo baay'ee nuti iyyuu ni fayyadamna miti pijaamaas osoo bijaamaa maal jedhanii jechuudha. Maal jechuudha inni uffata halkanii yookaan uffata ciisichaa ni jiru miti babal'aa kan ta'an hirriibaaf kan namatti tolan kan nama hin qabne jechuudha isaan. Ispeesifikaalii kan asirratti argitan kana qofa ta'uu baachuu danda'a. Garuu kan garaagaraa jechuudha. Kan akka direesiidhaanis ni jira, qamisiitiinis hojjetamanii ni jiru. Garuu asirratti kan jiru bifa bal'aa ta'een surree fi kan akka kootiiti jechuudha. Okay, fakkeenya tokkoffaa I wear pyjamas at night jedha. I wear pyjamas at night. Halkan uffata halkaniin uffadha yookaan halkan uffata ciisichaan uffadhaa jechuudha. I wear pyjamas at night jedha. Halkan uffata ciisichaan uffadhaa. Okay, lammaffaan immoo my pyjamas are comfortable. My pyjamas are comfortable. Uffanni ciisichaa koo mijataadha. Laala amma asirratti. Comfortable jechuun mijataa jechuudha. Comfortable jechuun mijataa jechuudha. My pyjamas yookiin pijaamaan koo maalidha? Baay'ee namatti tola. Uffanni ciisichaa koo mijataadha yookaan pijaamaan koo mijataadha. Isiniin dhiphisuu jechuudha warra sirriitti akka barbaaddanitti akka raftan isin taasisaa jechuudha. Kan itti aanu immoo curtain jedhame. Curtain akkuma fakkiirra ilaaltan maal jechuudha? Girdoo yookaan immoo afaan Amaariffaatiin maggaarajaa kan jedhu isaanii curtain jedhama. Maal jechuudha? Girdoo jechuudha yookaan immoo maggaarajaa kan jedhu curtain. Fakkeenyaa ilaallu. The curtain covers the window jedha. The curtain covers the window. Girdoon foddaa haguugee jira. Foddatti godhameetoo guutumaan guututti maal cover godheera yookaan haguugee jira jechuudha. The curtain covers the window. Yeroo baay'ee window irratti yookaan immoo fodda irratti godhamaa mitiire? Yeroo baay'ee fodda irratti godhama. Kanaaf cover godhee jira yookaan haguugee jira jedha. Fakkeenyi lammaffaan she opened the curtain. She opened the curtain. Isheen girdoo bante. Isheen girdoo bante. Yookaan ammoo isheen maggaarajaa bante. Isheen maggaarajaa yookaan girdoo bante. Curtain maal jechuudha? Girdoo jedhame curtain girdoo jechuudha. Kan itti aanu immoo sleeping mask. Sleeping mask jechuun haguugaa ijaa. Yeroo baay'ee yeroo irriibaa jechuudha. Yeroo irriibaati. Maaskii ijatti godhatamu garuu yeroo irriibaa kanuma asirratti argitan kana yeroo irriiba rafan ijatti kan godhatanii jechuudha. Akkasumatti yeroo baay'ee immoo biyya tokko gara biyya biraa yoo deeman pileenii yoo fayyadaman rafuudhaaf isa ijatti kan godhatan ni jiru. Wanta garaagaraatis yoo deeman karaa dheeraa yoo deeman ijatti godhatanii rafuudhaaf jechuudha. Kan maaskii ni beektanii miti maaskii yoo jedhamu yeroo koovidii saffaa keessatti namni hin beekne hin jiru. Kanaafiyyuu maaskii ijaati kun immoo haguugaa ijaati. Tokkoffaan maal jedha? I wear a sleeping mask. Haguugaa ijaa nan godhadha. Yookaan ammoo yeroo rafu jechuudha. Haguugaa ijaa halkanii nan godhadha jechuudha. I wear a sleeping mask. Maaskii hirriibaa yookaan ammoo maal jechuudha? Amma haguugaa ijaa qofaa mixas irratti maask haguugaa hirriibaati. Haguugaa hirriibaati. Garuu noormaalii haguugaa ijaatiin qabatama waan ta'eef jechuudha. Maal jedhaa lammaffaan immoo the sleeping maskidha asirratti dhiifama. The sleeping mask blocks the light jedha. The sleeping mask blocks the light jedha. Maal yeroo baay'ee kan fayyadamnuuf iyyuu kanaaf laayitii yookaan ammoo ifa block akka godhu yookaan akka dhoowwuuf jechuudha. Haguugaan ijaa ifa dhoorka. Haguugaan ijaa ifa dhoorkaa kan jedhudha jechuudha. Inni biraatiif immoo inni dhumaa maal jedha? Fan osoo hin taane faan. Maaliif hafarsaa jechuudha. Kan fakkii irratti argitan kana jechuudha.
yoo iddoo qilleensa ho'aa jiraattan qorrisiisuuf kan tajaajilu jechuudha. Wanti san qilleensa kutaasanii qorrisiisuuf yookaan immoo gadi buusuuf teempireechara isaa kan nu tajaajilu faan jennaa jechuudha. Lammaffaan fakkeenyi maal jedhaa? The fan is spinning. The fan is spinning. Spin gochuun naanna'uu jechuudha. Ofirra naanna'uu spin jedhaa jechuudha. Spin godheeti kan inni dire ofirra naanna'eeti kan gadi buusu waan ta'eef teempireechari. Hafarsaan naanna'aa jira. The fan is spinning jennaa jechuudha. Fakkeenyi lammaffaan ammoo the fan cools the room jedha. The fan cools the room. Hafarsichi kutaa ni qabbaneessa. Hafarsichi kutaa ni qabbaneessa jedha. Hafarsichi kutaa ni qabbaneessa. The fan cools the room jedha. Kanuma akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni haaraa taatan subscribe gochuun irraanfatinaa please. Viidiyoo immoo like godha. Yaada nu barreessaa komentii irratti. Yaada keessan sirriitti barbaadna jechuudha. Yoo isinitti tole nutti tole jedha. Yoo isinitti toluu baate kana sirreessaa jedha. Ni sirreessinaa jechuudha. Nu waliin waan turtaniif hamma dhumaatti waan nu wal hordoftaniif baay'ee galatoomaa. Bakkuma jirtanitti